Dorgommii Piriimeer Liigii Ingilaandiin gara James Parkitti kan imale Liverpool Newcastle waliin qixa bahuudhaan yoo deebi'u Arsenal, Chelsea fi Manchester United ammoo morkattoota isaanii mo'achuun milkaa'aniiru. La Liga Spainiin immoo Real Madrid goolii 2-1 Athletic Clubiin mo'atame. Tapha galgala kanaan hawwii guddaadhaan eegamaa kan ture morkiin Arsenal fi Manchester United wannaa Arsenaliin goolii 2-0dhaan xumurame. Onana, Mazraoui, Delight Ugarte, Maguire, Mount, Holland, Garnacho fi Dalot morkii kan eegalan Ruben Amorim yeroo jalqabaatiif Premier League Ingilaandiin mo'atamaniiru. Ittisarratti miidhamaan Calafiori fi Gabriel Magalhaes kan dhabe Arteetaan ammoo akkasumas Alexander Zinchenko fi Martin Kior fayyadamuun milkaa'eera. Boqonnaa dura dhiibbaa uumanii iddoo ittisaa fi naannoo goolii United dhiphisaa kan turan taphattoonni Arsenal goolii osoo hin galchiin boqonnaa bahanii. Boqonnaa booda daran cimanii kan deebi'an taphattoonni Arsenal goolii Julian Timber galcheen dursuudhaan goolii lammaffaa William Salibaan galcheen taphichi goolii 2-0dhaan xumurame. Keessoo jijjiirraarra kan turan Rashford, Joshua fi Antoniin jijjiiramanii seenanis dhiibbaa dhukaastota qolachuu hin dandeenye. Gara James Parkitti malee Newcastlein kan morkate Liverpool boodaa ka'uudhaan yeroo 2 dursus dhumarratti goolii 3-3 qixa baheera. Goolii Alexander Isak galcheen osoo dursuu boqonnaa kan bahe Newcastle daqiiqaa 50ffaarratti goolii Johnson Liverpooliif galcheen wal qixa ta'an. Boodammoo Gordon goolii dabalataa Newcastleif galchuun Liverpool dursuu eegale. Akkuma itti fufeen gooliiwwan 2 immoo Salaan galcheen hanga daqiiqaa 90tti 3-2 dursaa kan ture Liverpool goolii Shaar daqiiqaa 90ffaarratti galcheen taphichi 3-3 xumurameera. Gara dirree Southamptonitti kan imale Real Maresca Chelsean goolii 5-1 mo'atee deebi'e. Daqiiqaa 7ffaarratti goolii Disaasiin galcheen dursa kan qabate Chelsean gooliiwwan dabalataa Nikuku, Madueke, Palmarii fi Jordan Sanchoon galchaniin taphichi 5-1 xumurameera. Goolii tokkitti Southampton kan galche immoo Ariiboodha. Taphoota 7 booda Manchester Citynis gara mo'annaatti deebi'eera. Gooliiwwan 3 Fernando, De Bruyne fi Dokun galchaniin 3-0 Nottingham Forest mo'ate. Goodison Park irratti Wolves kan simate Everton haaloo tapha darbee Manchester United isarratti raawwate baheera. Gooliiwwan 2 Doonsanii fi Yangiif Mangalaan galchaniin 4-0dhaan Wolves mo'ate. La Liga Spainiin ammoo Real Madrid qabxii murteessaa dhabeera. Goolii 2-1 Athletic Clubiin mo'atame. Boqonnaa booda goolii Benenguer galcheen dursa kan qabate Athletiin booda goolii Jude Bellingham galcheen wal qixxaatanis goolii Guruzeetaan galcheen Athletic 2-1 Real Madrid mo'ateera. Tapha kanarratti Kylian Mbappé rukuttaa peenaalitii osoo hin galchiin hafeera. Mbappeen Champions League'dhaanis Liverpool irrattis osoo rukuttaa peenaalitii hin galchiin hafeera. Barcelonaan goolii 5-1 Real Mallorca mo'achuun isaa ni yaadatama.